dhugaa dubbachuu fi haalli ankeessa akkuma ati yaadattu waggaa ardhaati ji'a maarchii keessa gara biyyaa qajeelee ture. Gara biyyaa gaafa qajeellu kaayoon teenna guddaa ka turte gallee filannoo keessatti hirmaannaa ka jedhu isa kaayoo godhannee deemna. Gaafa gara biyyaa deemnu filannoo dorgomuuf ture. Filannoo dorgomnaa uummata keenya ammoo arginee uummata keenya waliin biyya alaa tanallee teennee wanni guddoon hojjetaa jirru irra caalaa jireenya biyya alaa jireenya keenya ka dhuunfaa caalaa waanuma biyyaa san asillee teennee dubbachaa jirra. Asillee teennee halkanii guyyaa yoo yaadattu teetee haala biyyaa irratti waa hedduu ka goonu xiinxalallee ka goonu sooshaal miidiyaa kanallee yoo agartee miidiyaalee garaagaraalleen keessattuu mirga namoomaa irratti akkasuma ammoo haala siyaasa biyya saniitti deemu haala biyyi sun nagayaan gara demokrasii tarkaanfattuu ce'umsa demokrasii biyya sanii keessatti haala gaariidhaan akka ta'uu danda'u beekumsa qabnuun yaada qabnu kennaa turreerra. Kanumarraa ka'eeti maarchii bara dabree February dhumarratti gara biyyaa deemne jechuudha. Zeen ji'a maarchii keessa bultii muraasa Finfinnee eega bulleen duuba gara biyyaa gad deemne jechuudha. Imala saniin adoon achi jiruuti bilbilanii ka yaada kana naa dhiyeessan. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraa itti aanaatti gaafatamaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa teetee akka nu tajaajiltu uummata tajaajiltu barbaannaa ka jedhu gaafinnaa dhiyaate. Isarratti hundaa'ee eegattuu silattuu biyyuma keessa ture filannoolee dorgomaa maal jedhaa agasanitti uummata tajaajilaatti hojjetuu hin danda'a ka jedhuun tole jedhee fudhadhee jechuudha. Tole jedhee fudhadhee eega gara hojiitis seeneen duuba wanni naqunname tokko jira dhugaa dubbachuuf. Asirratti wanni lamaa sadi wanni an adda baasee himuu barbaadu tokko maali? Inni jalqabaa kaayoo yookaan ammoo mul'ata falaasama ida'amuu kan muummichi ministeeraa kitaaballeen katabee baasee fi kan mul'ata isaa sani guutuma guututti fudhadheera itti amaneera jechuudha. Falaasama gaarii biyya sanillee fin ta'a saba keenyallee fin ta'a ka jedhu yoo raawwatame yoo hojiirra oole hin deemsisa ka jedhu guutuma guutuu fudhadheera. Kaleessallee adhallee itti amana. Inni lammeessoo ammoo akka paartiititti paartiin badhaadhinaa sagantaa siyaasaa qaba. Sagantaa siyaasaa isaa kun siyaasa ilaalchisee, diinagdee ilaalchisee, hawaasummaa ilaalchisee imaammata garagaraa biyya san fuulduratti tarkaanfachiisuu fi baafate qaba. Sagantaa siyaasaa paartii badhaadhinaatii fi dambii ittiin bulmaata paartii kanallee akka nama hayyuu seeraa tokkotti xiinxalee ilaalee wanni kun biyya teenya deensisa mondeessu tarkaanfachiitu ka jedhullee ilaalee akka malee dansaa jedhee itti amanee fudhadheera. Kaleessallee adhallee jechuudha. Haga adhallee itti amana. Iteetu ammoo amma gaafa hojii jalqabeef hojii seenerraa waan jiru sitti himu. Gaafa hojii seenerraa kaasee jalqaba wanni na qunname akkuma hojii jalqabee dhiqqoo bubbuleen yoo yaadattu teete bara sanii yeroo sanii gabaasa tokko Amnesty International baasee ture. Amnesty International dhiittaa mirga namoomaarra jedhee gabaasa wayii baasee ture. Gabaasa sun bahuu bultii muraasa dura koreen tokko Oromiyaarraa gara Gujii deemte. Koreen bulchiinsa naannoo Oromiyaarraa gara Gujii deemte. Koree tana namni hoogganee deeme nama taarraqanii bulultaa'e. Koreen tun dhattee Gujii dhattee wanni isiin goote keessa tokkoffaa warra bulchiinsa aangoorra ture warra bulchiinsa godina hunda aangoorraa kaasan. Bulchitoota aanaallee almost jechuun dandeenya. Hedduu isaanii kaasanii garii hinidha. Warri sun keessa garii warra dhiyoo tana bahe. Fakkeenyaaf kantiibaa Nageellee ka ture nama eenyu Tasfaa'ee jedhamu. Dhiyoo kana maanii fidan? Nama kanaani shittaa deeggarta yookaan warra abaa'oo shittaa deeggarta ilaalcha saniin waan saniin
waan saniin hidhannatti fakkaata akka jedhu himannaa isaanii himannaa isaan laalle akkuma kana nama kantiibaa shaakkisoo fakkeenyaaf xeddoo makkoollee hidhanii ture ka adoola ari'anii jiranii mucaa adde kaasanii ture ka adoolaallee mucaa kantiibaa adoolaa ture ka mucaa bulchaa annaasoo hedduu isaanii jechuudha shafil godhanii uummatallee keessaa gara nama kumaaf wayii yeroo amma waan kana dhaga'e jechuudha yeroo waan kana dhaga'etti ani yaa itti aanaan abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa dipaartimentii lama qaba damee lama qaba dameen lamaan inni tokko damee himannaa seeraa jedhama prosecution himannaa seeraa waan himannaa seeraatiin seera nama himatamuu fi maal kanaan ka wal qabate itti aanaa of danda'e jira ka waan san hogga dameen biraa immoo damee tajaajila seeraa jedhama ani immoo ka hogganaa ture damee tajaajila seeraa kanarratti karamadame ana jala wanni jiru tokko wixinee seeraa baasu wixinee seeraa tacaffee dhiyaattee seera teetee baatu draft law draft proclamation draft wanni kun regulation ta'uu dandeetti order ta'uu danda'a wantoota kana baasa wantoota kana wixinee baastee kaabinee dhiyaate kaabineen dabarsee caffee dhiyaata achi dhiyaatuuf wanni kun yoo feete waggaa lamallee turuu dandeetti isa kana jala jiru tokko eeyyama bukaatoo fa'a kana jala jiru ku ammoo ragaa mirkaneessa ragaaleetii fi ragaalee waa akka wulinna maasrejjaa jedhamu jechuudha inni biraa kan jala jiru galmee non profit NGO adda addaa yookaan immoo charities warra tola ooltota galmee waan sadarkaa naannoo Oromiyaatitti eeyyama tola ooltota wantooti kun dameen hogganu jala jirti soo wanta tasirrannaa beekuu qabdu kallattiin wanni himannaa seeraatiin wal qabate namoota himatanii hidhuu yookaan kana namoota himatanii mana murtiitti dhiyeessuun wal qabate damee kiyya jala hin jirtu iteetuuti malee manni kun mana tokko waan ta'eef manni hojii abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kun mana wanni tokko waan ta'eef gumiirratti haala walgeennu jira haala adda addaatiin hogganaan dhaqee mari'ata hidhaa namoota baay'ee hidhanu jira fakkeenyaaf kallattiin beeku namoota hagana ga'u hidhanii jiran namoonni kun immoo yeroo muraasatti mana murtii dhiyaatu qabanii yoo namoonni kun yeroo seerri jedhu sa'aatii 48 keessa mana murtii hin dhiyaanne ta'e wanni kun dhaqii mana kana laallatti maqaa katti badu mana hojii waliigala abbaa alangaati si laallatti damee kana laallatti damee tiyya kallatti laallatu dhabdullee dhimma kana laalchisee abbootii alangaa naannoo irraa ergine abbootii alangaa ka godinaatiif ka aanaa waliin teette waan kana qulqulleessite warra himannaa itti banamu himannaa itti bante warra himannaa itti hin banamne immoo haa gadhiisanuuti wanni kun gama tokko siyaasallee eegadhu waan gama mootummaa qaama hidhatee bosona jiruutti ministiiin qaama hidhatee bosona jiruu osoo hin ta'in waan gama mootummaatiin jiraatu kanumaaf waan saniin wal qabatee warraan wal jirtaani mormeetu achirra sii dhufa sii dhufa addee tana keessatti lama amma wanni asitti himu namoonni hedduun yeroo san hidhaman suni irra caalaa isaanii warra gaafa nu gujiidhaan dhunu simata hoggantooti akka jiranutti jechuudha saamaa rimuuf kun hidhaman hidhaa san keessa immoo obboleessi kiyyallee hidhanii ture obboleessa kiyyallee dubbii tana qulqulleessuudhaa fi